hayyoonni Oromoo taatu waan kanarratti seriously uummata isaanii barsiisuu qaban. Gabaasa sobaa dhiisanii jaarmee siyaasaa keessaa wajjin jiran wajji jiraa jedhanii ibsaa kijibaa baasuu dhiisanii waa'ee daangaatirra fookas godhuu qabanii jechuudha. Jara keenya sobni karaa naman dabarsu. Sobni si oolcha malee sin bulchu beektaa Oromoo sobaatu gaaga'e. Sobaa fi gabaasa dharaatiitu Oromoo gatii kafalchiise. Dilootan baraa kana. Ammoo bakka Habashaan jirturraa sobni hin dhabamu. Bakka Goojameen jirturraa sobni hin dhabamu. Maaliif uummata dabaati uummanni kun? Goojamina ushata andi qanim talaayitu ayaawuqum. Kanaaf jecha waanummaan isaaniitu akkitti isaan uumamanuu madda sobaatii fi madda ololaatirraa waan uumamaniif kijiba godhuun gabaasa sobaa kijibu maal godhuun became very natural jechuudha isaaniif Oromoodhaaf soban himina. Tokkummaan Oromoo jabaachuu qaba. We all believe on that. Nu cufti itti amanna tokkummaa Oromoodha. Tokkummaa afaanii odoon ta'in tokkummaa hojiitti ni amanna. Oromoo yoo walitti dhufee waa godhuu dandeetti ni amanna. Oromoo yoo gattaa'ee wajji mari'ate waa godhuu danda'e ni amanna. Ammoo alagattis yoo ni kijibate nama isaa kijibuu hin qabu jechuudha. Nama isaatiif aanas ta'uu qaba. So dhaaba isin wajjin jirre isin wajji jireettanii ibsan baasina. This is crime. Maaliifin crime dhaje. Warra kalee hidhaarraa bahe kana amasha mana hidhaa keessatti adamfamee suuraan isaanii akka fakkaattu san nuti agarre hidha deebisuudhaaf Goojaamoonni olii gatiin fiigina. Maaliif Goojaamtichi kun eega jarri kun hidhaabee fi eega waajjirri ABO baname hirriiban qabu jechuudha. Akkamittiin jara kana azaaba keessa naqan dalagaa isaa taganamaa galgalaa taatee jirti jechuudha. Tanaaf waan gootan qulqullummaan godha. Manguddoo isin keessa jira miti at least manguddoo maa sobarraa isin hin dhaabne. Kan hoggaan walitti dhufiinsa Oromoo na caala namni jaalatu hin jiru. Na caala namni booyaa fi turees hin jiru. Na caala namni kadhatees hin jiru. Cufti isaanii ni beekan. Na caala namni dhiiga boo hin jiru tokkummaa Oromoo jabeessuu moora qabsoo bilisummaa Oromoo jabeessuudhaaf. Garuu hin sobina, hin kijibina. Sobni gaarii miti. Arrani sobdan boru itti sablatan jechuu barbaadeeti. Waan hojjettan dhugaarra hojjedha. Waan hojjettan dhugaarra koo Oromoo rakkoo keessa baasuuf hojjedha. Waan hojjettan dhugatti Oromoo waliif fiduudhaaf hojjedha. Kana godhaa malee dharaan ABO'n wajji jira, ABO'n ibsa baase, jaarmiyoota siyaasaa Oromoo sobni har tokko naman geessu jechuudha. Sobaan biddeena abjuu nyaachuu dadhabne. Sobaan wal gammachiisuu dadhabne. Okay? Alaga sobi. Garuu warra keessaa heessan beekuttiin sobina. Tanaaf tokkummaa Oromoo kara barbaachiseen. Maraataa kiiloo 40 kana hoo akka itti darban karaa hedduutu jira. Oromoon fuuf jettee yoo hafuuraan wal yaamte maraataa kan daqiiqa tokko garagalchite jechuudha. Isiniitu ejjennoo dhabee akka bishaan gabatee asiif cigannan naqamaayee ummanni kara isinitti qabate kara isinitti gadhiisu dhabee jechuudha. Malee Oromoon diina isaafirraa kaasuudhaaf takkaa gumaata itti yaammanne jechuudha. Kan hoggaan jibbanne isinirraa qabaadheeti miti. Garuu haga Goojaameen isin keessa jirtutti daandii dhugaarra deemuu hin dandeessanii jechuu barbaadeeti. Kan taatu maal na yaadachiise Saddaam Huseeniitu bara qabame tokko boolla takka keessa haasa'u. Ana Saddaam Huseen eessaa akkana bookkisa jechuu turan. Sagalee leencaa tana baase. Illaan inni goda keessa taa'eetu ol bookkisuu ture. Khalee waan akkasiitiin dhagee bookkifni kun hedduunsaa waan ABO irratti xiyyeeffateedha jechuudha. Jara keenya nama isin guddisee asiin isin geenyaatina. ABO'n dhaabuma khalee nu cufti keessa turre keessallee jiru gariin keenya. ABO'n khalee isin qaree isin guddisee isin nyaachisee isin kunuunsee keessaafuu isin faa bifa addaatiin isin qabeeti arra cinaacha kanaan isin gee. Hoggaa ol baatanii daandii moyyaalee inumaa karaa saaqe kasarbamu ABO dheettan xiqqoota kan qaanfattanii. Anyways, dandi Goojamirraa ol seenee Wallagga bahaa faannoon ganama galgala turaab gootuun orkuun dandeenye kamoyyaalee faa booranuu nufirraa dhorkaasanitti rakkatinaayin jechuu barbaadeeti. Kalee leencaa barooddanii arrakka adurreetti miiw injeina miiw. Bakka kalee jirtan arran jirtan. Bakka kalee itti bookkisaa turtan arran jirtan. Waan gootan ni beeytan. Waan silaa kalee kophaa godhachuu dandeenyu. Waan silaa kalee kophaa ittiin milkaa'uu dandeenyu cufa nyaatanii liqimsitanii amma gabbaatanii dhalaanadina. Okay. Kana kaniin jechuu barbaadu daangaan Somaaloonni akkuma dhaadatanii jiranii amma ONLF faatu ibsa baase ONLF gaafa inni dhoqqee keessa gara gaggalaa ture lubbuun keessaa bahaa turte ka lubbuu itti deebise adda bilisummaa Oromooti.
bakkaan an jirutti jechuudha. Wali qabnee waan bakka adda addaa wal faffacaafte mee hiree wal fakkaatu qabnaa. Yaa warra ONLF abdii sin kutatina qabsoorraa abdiin hin kutatamtu khoota yenne kolkolee asiifichi bakka 190 wal ciccirte wal qabnee Norway geessine People's Alliance for Democracy and Freedom jennee gadhaamne jechuudha nama isii goone. Koratti aanu magaalaa Asmaraa godhanne jechuudha. We brought them from nowhere jechuudha. Saniitu arra Oromoo nuutu qabsoo barsiise jettee jechuudha. Soomaaliin tun qaaniin qabdu beektu. Soomaaliin qaanumaa hin qabdu. Kanaaf ONLF ibsi inni lafa Oromiyaa irra baasaa jiru kun addi biyyoolessa Ogaadeen gatiidha isii kafalchiisaa jechuu barbaadeeti. Kana cufa ammoo ka godhe maraata gaa Oromoo keessa amata kana maraataatu heddummaate keessaa fi alaayisi. Kana cufa karaa isaa bane maraataa kiiloo 4 taa'u jechuudha. Maraataan kiiloo 4 taa'u kara hedduuni Oromoo diina horee jechuudha. Kan taatu maraataa bakka gadii taa'u ka Oromoo facaasee jechuudha. So maraataa plus maraataa equal to maraataa jechuudha. Tanaaf Oromoo fayyaa qabu. Oromoo fayyaa qabu Rabbi baasee fi ummata kana sabdina jalaa baasu. Oromoo mataa wali qabu. Oromoo jidduutti dada uumu. Oromoo jidduutti tokko ol'aanaa tokko gaxaanaa odoo hin taane joollee qabaleetiin ijaaranii yookaan kan qabalee tanaan ijaare kan qabalee shawaatiin ijaare Oromoo diigu odoo ta'e shawaa hoggaan jiru maccatu naman baanu warra maqaa shawaa maqaa manzee qabatee deemu kanaan baana maqaa manzee kan uffite Miniliki Oromoon maqaa shawaan qabu Oromoon maccaa fi tuulama qaba dhiiga kiyya keessa lachuutii jira waan ajaa'iba isinitti ta'u. Okay, shawa jee namni ifyaamu arralle nama sammuunsaa hin bidisoomini jechuudha. Nama ammallee sammuunsaa harqoota gabrummaa jala jiru jechuudha. Warra kanaa fi goojamoota Oromoo keessa seentee gandaariif jaartana qabsoo Oromoo halaaka godhe jechuudha. Kan biyya keessatti uummata Oromoo gatii kafalchiisaa jira, kan bakka biraatti uummata Oromoo gatii kafalchiisaa jira jechuudha. So kanaaf Oromoon wal mari'achuun sirriidha. Wal jala deemuun sirriidha. Wal dhaggeeffachuun sirriidha. Ammallee wahiin dhaamaaf warra waliin dhufe kanaaf gaafa wal loltanii maas afaan waliin buutan Rabbiin afaan keessan keessa deemaa haa kaayuu hin jeta akka duraa. Rabbiin afaan keessan keessa deemaa haa kaayuu. Rabbi walii isin galchee alaa isin haa galchuu. Rabbiis gabaasa sobaatis akka dhaabdan Rabbi isin haa gargaaru. Odoo abaa'uun isin wajjin jirre nu wajji ibsa baasettanii kagootan kanarraa soba kanarraa Rabbi isin haa qabu. Ammoo tari arrabaa ilkee wal dhawaa gaafa wal dhooytan abalu miliyoona meeqa maqaa miidiyaatiin hatee abalu kaampaanii 23 biyya keessa qabatanii maqaa waliin balleessina bor waliin deebitanii wal qusadha. Maaliif Oromoon hoggaa waliin dhuftus waliin qusattu hoggaa adda deemtus waliin qusattu jechuudha. Kana boru jaalalti arraatuun itti fufuu dandeessi deemaa fi aanan taate anammoo akka deemaa fi aanan taate itti fuftu warra fedhu. Okay, ammoo dibicha eegee dhiigaa isin keessa jira. Haqi qoka afdura deemtan isinitti hin dhiifne. Gaafa san dhuftees walii obsaa liqimsaa waan garii. Kaampaanii maali enji waan akka babbaaqiyaatiin ta'a. Gaafa wal dhabdanis maal 23 faaktarii 23 qabaa biizinasa 23 qabaa miliyoona 2 fi wayateettanii maqaa waliin balleessina. Yaroon kun ni dabarte. Siyaasaan hafuura jechuun hafuurri ni dabra. Kanaanis waliin balleessina. Ammoo warri eegaa hoggantoonni adda bilisummaa Oromoo mana hidhaatii bahan ciisa dhabdan. Eegaa waajjirri guullalee banamee ciisa dhabdan. Gareen warra minaaluu ammallee dogoggora yakka odoo isin wajjin jira aabaa on hojii jirettanii ibsa baaftan kun warra sanii dhaddachaas yookaan warra san balleessuudha. Anyway, warri minaaluu kun ijoolleen Goojaameetun haga aabaa jibbitu wayya opinion jibbitu dhugaan isin jira. Haga aabaa jibbitu pipin jibbitu. Maanu wooma beena mitire wooma jiru jira mitire. Aba yeroo hunda keessa nyaatu kanuma inni nyaachiseetu deebi'ee isa nyaata kanuma inni kunuunsee deebi'ee isa nyaata keessaafuu gaangistaroota kana addi bilisummaa Oromoo akka ajaa'iba kunuunsee mee ijoollee barattee egeree waan ni godhaa jee guddise garuu dhumarrattu
ABO yakutti ABO belleessutti ABO xiqqeessu gattaa'ee jechuudha. So ammallee hawwii fi dhidhiitan isin dhidhiidachaa jirtan hogganoota ABO kan eliminate godhuudhaaf isiniin milkaa'uu jechuun barbaada. Isiniin milkaa'uu gan kana joo Oromoo toorra taataniif jibbannan qabu. I have big respect for you guys. Kabajaan isinii qaba. Ammoo waa lama godhaagaa waa lama haa goonu. Waa lama hoggaa gootan wanni Oromoodhaaf ifa godhuun isinirra jiru. Republic of Oromiyaaf qabsooynamo Ethiopia Dimokiraatooyite keessa gaafii uummata Oromoo deebiti. Lameen kan adda baasaa uummataaf. Maaliif galiin keessan kabiraatee uummata gatiin kafalchiisinaa jechuu barbaadeeti. Wanni onnee teessanii yaaddaniif wanni arraba keessaniin jettan wal dhabaa jechuudha. Okay? Ammallee warri hojii mari'achaa jirtan ni jira. Uummatan shawwadina, uummata ittiin kijibina. Kaameraan uummataa isin gubbaadhee ejjaa jechuudha. Ammo diina toftaati fi diina tarsiimoo adda baafachaa deema. Yoo gartee lakkii dhiiguma ijoollee tana ganneynee fedhii dhuunfaa keenya bakka feenu san hin geenyu jettan gaafa fedhii dhuunfaa teessanii san bakka hin geettan illee uummata Oromootirraa nagaan argattanii jechuudha. So ayyaanni lakkuun lama ka jiru yaanni Itoophiyaanistii fi Oromiyaanistii ammallee jira jechuudha mooraa tana keessa. Kanaaf uummatni Oromoo kafedhu haa filatu sidaas mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo jaan bakka uummanni Oromootu hiree saniin arkatinitti uummata Oromoo hiree san arkachuudhaafu gatiidha gaafate jechuudha bakka hiree saniitu hin geenye uummanni Oromoo. Okay, maraattuun kiiloo 4 jirtu tun silaa uummata Oromootiif hiree isaa akka murteeffatu gadhiifte uummanni Oromoo Republic of Oromiyaa ja'a jechuudha ni ja'a. Maaliif onne dhawatu uummata Oromoo beeynaa waan ta'eef uummanni Oromoo itti amana garuu warri kun itti amanuu jechuudha. Tanaaf mee dibeetii godha hijib amma hijibdanii dhaaboota siyaasaa Oromoo waliin dhufee ibsa baaseettan dhaaboonni siyaasaa ABO'n akkasii wajjin jiraniin beekaa mee wali kotta waltajjii marii qopheessaati uummatni Oromoo Itoophiyaa Dimokiraatooyite keessa gaafiin Oromoo akka deebitu barbaadamoo moo Oromiyaa walaboomte barbaada. Ethiopia jaus majority jala deemtaa jechuun majority rule minority right. Oromiyaa yoo jees gatii barbaadu san kafalamee fi wareeyni itti kenname Oromiyaa san mirkaneessaa jechuudha. Garuu isin ittiin amantan akka isin ittiin amanne amal lamee sadeen kana diigomsa isin mooraa hidhannoo keessa gaggeessaniitu ragaa hedduu ta'a jechuudha. Kanaaf marii ummataaf bana. Nuti kanaaf deemna. Kana jaa ummatan sobina. Ummata Oromoo sobuun haa isin dhagamu. Hedduun nama biyya alaa jirra ilmaan keenya guddifanna. Garuu haawwan achi jiran san ilmaan saanii du'aaf afeeruun nurra jiru waan nuti ittiin amannetti jechuudha. ABO'n yaannisaa ummata Oromoo keessa jira. Onne ummata Oromoo keessa. ABO'dha. Waan duubaan itti rarra'ee deemuun qabu. Maqaa diqaaloomseen qabu. ABO'dha. Warri ABO waa ida'amanii deeman kun warra dhaaba Oromoo diqaaloomsanii jechuudha. So ABO'n haga danda'utti haga gaafiin Oromoo bakka arkattutti ni qabsaawaa jechuudha. Ajaa'iba waan isinitti ta'u qabsoo hidhannoo caala qabsoo karaa nagaatiitu wareega nama kafalchiisa. Qabsoo karaa nagaatiitu gatii nama kafalchiisa jechuudha. Garuu dhumni isaa hinjifannoodha ta'a. Maaliif biyyoota hedduu keessa san agarree jechuudha. Qabsoon hidhannoo badduudha jechuu hootii miti. Waraana bilisummaa Oromoo lubbuurraan jaaladha. I just love it. Hedduun jaaladha. From my deep heart onneetiyya keessaa. Okay. But kaampaanii nama dhuunfaatii fi leadershipii kufaa keessa harka bu'ee jechuudha. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo akka qinii wal caccabsee kaan galee kaan ganee kaan ammoo rabbiin keessanuu anaa jedha taa'ee bookkisaa jechuudha. Namni waa takka na godhu hin jiru an dhugaa dubbachuuf namni baajata naa kafaluu hin jiru. Oromoon dadhabbii isaa baree jabina jijjiirrachuu Oromoon bakka itti kufe beekee akkamittiin ka'aa laallachuu Oromoon garaagarummaa isaa dhiphisee kara yaada Oromoo furuu dhufuun murteessaadha jedhee namatti amanuu jechuudha. Garuu nama waaqeffachuun waan hin jirre ni jira jechuun waan jeedalloodhaan leenca jechuun adurreedhaan qeeransa jechuun hin danda'amu jechuudha kana booda. Wal agarre teestis wargoone fel gootanii jirtan. Qabsoon saba tokkoo gaafa kaampaanii dhuunfaa nama tokko deebite qabsoo ta'uu hin dandeessu jechuudha. NGO taati. NGO eenyu Gojaamtichaati jechuudha.
kana jechuudhaaf waa takka wanni isin nagootan hin jiru. I am Oromo. An intala Oromooti. Waan Oromoo dubbachuuf hayyama naman gaafadhu. Maqaan qabu Oromtitti qulqulluudha. Okay? Akkasitti haa hubanne waliin deemnu. Akkasuma dhugaa walii himnee haa waliin deemnu. Gabaasa sobaa Oromoo irraa dhaabaa. Manguddoon ijoollee gorsaa yoo ol ka'aa isiniin jaan ol ka'u yoo taa'aa isiniin jaan taa'u yoo dubbadhaa isiniin jaan dubbachuu yoo afaan qabadhaa isiniin jaan qabachuu qofaa miti. Manguddoo wanni nama keessa teessuuf waan dogoggore sirreessuuf waan bade qaceelchuudhaafi.